Akkam oolte? Nagaya galata rabbii. Tole maaliif dhufte? Maal hajamte? Maaliin si gargaara? Ilma kiyyaafin dhufe barsiisaa. Ilma kiyyaan warra keessa yaamii jettanii turtan. Maal balleesse? Ilmi kee eenyu maqaan isaa? Abdataadha. Ati abbaa Abdataati? Eeyyeen abbaa Abdataa orjinaala. Maali ilma kee qaamarraan dhiitanii? Gurbaan qaamni isaa ni cincaa bar foolii addaa qaba. Maaliif qaamarraan dhiine? Isin ijoollee ni barsiistan moo ni fuunfattan? Ani ilma kiyya fuunfadhaa jee wayin sitti erge barsiisaa jeeti malee ilmi kiyyaa baaboo yookaan shittoon taane fuunfachuu dhiisaa zimjaa barsiisaa. Gurbatti suuta nyaadhu. Fixee bar maaliin suuta jaa abbaa hin quufne daabboo takka tii daadhu. Idaachuun hin jiru gurbatti laaqana eeggadhu. Abbaa daabboo takka akkatti xiqqeessannee agartaame na keessa garan gallee bar. Laal ilma kiyyaa bikka irratti bishaaniin guutinaan sin jee. Tole eegee teefuu abbaa. Abbaa waan hin jiru yoo qaaleensi jireenyaa haala kanaan itti fufe daabboon xiqqaachuu keessaa akka kiniinaatti farmaasii irraa bitachuu teenya. Haala kanaan booda doktoraatu nu ajajee prescripshiniin bitannee liqimsuuf teenya. Taniin ja'u tanaami abbaa mee hundaafuu nageetti saayibota kiyya biraan dhaqaa booda walitti deebina. Laal saayibota kee bira godheete waa xiqqoo dubbadhu hedduu dhaggeeffadhu daabboo takka nyaattee ni beektaami booda ni beelewta. Tole galatoomi my motivational speaker. Welcome back baga nagayaan dhufte hotu ta'e. Maaliin nagayaan dhufa abbaa? Maal taate? Aboo abbaan hin beelewe. Gurbaa sa'a laaqanaan geenye laaqana eeggadhu. Aboo abbaa hedduun beelewe hanga sa'a laaqanaa obsee eeguu hin danda'u duuba akkamiin ta'a? Akka taatu siimuu. Naa hime. Hanqa laaqanni ga'uu faxana nyaatte san alalchi. Aboo har'aan tana ganamaan yaafattaa Yarzaaqiin dubbii ajaa'ibaa takkaan feesbuuk irratti agare. Hayamee odeessi maalumaa agarte? Dubartii abbaan manaa irraa du'e takkaatu konkolaataa maarchidiis haala gaariin qabame doolaara tokko qofaan gurguruuf caalbaasiif dhiyeessite. Duuba namni beeksisa caalbaasii kanaa arkee hundinuu gatii waan qoosaa itti fakkaateef namni tokkollee bitachuuf hin dhufne. Haayame akkasitti jaarsi manguddoon tokko konkolaataa ilaaluuf garasiitti imalee dhuguma konkolaataan haala gaariirra jiraachuu fi haarawaa ta'uu waggaa arku hedduu ajaa'ibee gatii dhumaa naahimii sirraa hin bitaa jeen gatiin dhumaa doolaara tokko jetteen akkasitti doolaara tokko kafalee furtuu harkaa fudhate. Hay dhugaa dubbiin tun tajaajibaati maaliif konkolaataa qaalii doolaara tokko qofaan gurgurti maali maratuudha fayyaan qabdu. Dhaabbugaa dubbii wayin ganaa si fixe. Hayamee odeessi. Jaarsi manguddoon konkolaataa irraa bitate erga furtuu harkaa fudhate booda dubbii tana hedduu ajaa'ibee hay maaliif konkolaataa gatii kanaan gurgurtaa jee isii gaafate. Isiinis akkana jetteen abbaan manaa koo ana malee jaartii biraa qabaa masaanuu isii jechuu. Duuba abbaan manaa koo gaafa du'uu deemu akkaan konkolaataa kana gurguree qarshii masaanuu tiyyaaf kanuunatti dhaammatee jetteen. Akkasii qarshii takka gurgurtee kannitee naan jedhiidha. Akkasii konkolaataa fuutee qarshii tokko gurgurtee maallaqa masaanuu isiitiif kannitee waan jaarsi dhaammatee buute maal balleessite? Ni tolchite. Congratulations baga gammadde. Maaliyoo maaliin akkadhee congratulations nan jetta maal akkata siin jaan? Aboo oduu gammachiistuu obboleessa keetiitiin sii qaba. Dafii naa himime gammachuun obboleessa kiyyaa gammachuuti yaa billaa aleeti. Aboo ati gurra keetiin khayruma dhaga'igaa ammaan deemee ganda waliin gaya. Yaa Rabbi jabaan sumaa yaa Rabbi jabaan sumaa milkiin hundi teetumaa si malee humaa Allah alhamdulillahi rabbil aalamiin haaliqa jabaan sumaa. Hay arra maal rakkate jaalaleeshin maali gammachuun? Aboo kitaaba Nasruukush hiigaan eebbifamuu deemaa hoggaan dhageen gammade billaa aleeki. Maashaallah yoom eebbisuuf yoo? Feebruaarii 25tti haala addaatiin eebbifamuu deema. Eessatti eebbifama? Eessa jaansaa hoteela G Capital immoo D Capital. B Capital jeiboo dandaaraaraas Ali Birraa Paark fuuldura. Akkasii kun olaalaatun irraa tolchitee galatoomi. B Capitalitti haala addaatiin eebbifamuu deema. Keessummoonni adda addaa xiqqaarraa hanga guddatti irratti hirmaatan jaamee eeggamaa jira. Akka mi'aatu hoo guyyaa san hin argamtu billaa aleek. Akka ajaa'ibaatti hin argama malee
nama biraatillee deemitii kan dhageenya dhageessisi kitaaba hiigaa eebbifnaa nuun hiiqaa ajayin abshir mee qaaman hin jajjaraa nageetti maali eessatti jajjarta deemeetiin shukrii salaatee yaa rabbi obboleessa kiyya baga milkeessitee garuu akka obsa isaatiin itti xiqqeessite ammallee milkii biraa naa milkeessii ja'an gaa billaa aleek obboleessaaf gammadan akkuma kee kana ha milkii obboleessaatiif shukrii salaatu rabbi sirra haa jaallatu deemi